Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barruu fuula feesbuuka ibsaa dhugaarraa kan isiniif dubbisu ani Baqlaawaadha. Nabiin sallallahu alaihi wasallam guyyaa qiyaamaa maal jechuun ibsan? Takkaffaa guyyaa maatiin wal dheeysu, lammaffaa guyyaa obboleessi obboleessa irraa dheeysu, sadaffaa guyyaa abbaan haadha manaa irraa dheeysu, afraffaa guyyaa daa'imni arrii baasu, shanaffaa guyyaa kaafirri biyyee tahuu hawwu, jahaffaa guyyaa dubartiin ulfaa darbitu, torbaffaa guyyaa namni cimina jahannamirraa ta'e akka waan machaa'ee of wallaalu, saddeettaffaa guyyaa namni ilmoo isaatii fi waan addunyaarra jiru hunda jahannamiif kannee ofii najaa bahuu barbaadu. Yaa Allah, rahmata keetiin jahannama jalaa nu baasi. Yaa Rabbi, rahmata keetiin guyyaa ulfaataa san jalaa nu baasi. Sheer godhuudhaan saahiboottan keessan biraan gahaa ka isiniin jedhu Baqlaawaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.